Kanaaf gaa'ela ortodoksummaa yookiin immoo barnoota gaa'ela ortodoksummaa jedhu waliin ilaalla. Gaa'elli kun immoo maal jechuu akka ta'e gaa'ela ortodoksummaa gaa'eloota kaan irraa yookiin immoo cidhoota addunyaa kanarraa garaagarummaa inni qabu maal akka ta'e gaa'elatti osoo hin galiin dura gaa'elatti eegalee booda immoo maaltu eegama kan jedhu kana addunyaa xiqqoo namoonni akka amma kaasnee kun keessa jiraatan gaa'elli ortodoksii tawaayidoodha jechuudha mataa isaatiin. Hundeeffamuun sirna gaa'elaa keessatti immoo gaa'elli akkamitti hundeeffame? Osoo gonkamuu jiraate kana hin beeku ture. Gaa'ela sirriitti eeguun qulqullummaa isaa eeguun dhumarratti badhaasa akkasii nuu kennisiisa jechuudha. Cubbuun namaa gaa'ela akka shaqaxa godhanii yookiin immoo akka qenxaaboo godhan. Kiristoos du'a ka'eera, inni afaan gosaatiin seexanni hidhameera, addaan bilisa ba'eera, kanaan booda nagaa fi gammachuun ta'eera. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo maqaa Waaqayyo Gooftaatiin akkam jirtanii? Akkamsaa kana geessanii ameen galateeffamuu nama lamummaasaa. Isa waaqummaa kan ta'e Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos maqaa isaa kan eebbifamu galatoonni haa ta'u. Haati keenya qulqulleettii dubaroo maaramiin. Wareegamtoonni qulqulloonni akkaataa Waaqayyoon isaan kabajeen maqaa isaanii kan eebbifamu galatoonni haa ta'anii. Egaa baga Waaqayyoon ifa dawaa ka'umsaa isaatiin isin ga'ee nuun ga'e jecha yeroon kun yeroo itti gammannudha. Kiristaanonni yeroo gammachuu jedhanii manni kiristaanaa keenya akkuma isaan barsiiste yeroo gammachuu jedhanii yeroo itti beekamudha jechuudha. Amma guyyaa 50ffaatti yeroo kana keessa immoo bu'uura manni kiristaanaa isaan barsiistanii gaa'ela adda addaatu jira. Ortodoksiin bu'uura mana kiristaanaatiin gaa'ela gaafa raawwattu seera mataa ishii qabdi. Kanaaf gaa'ela ortodoksummaa yookiin immoo barnoota gaa'ela ortodoksummaa jedhu waliin ilaalla. Waaqayyo Gooftaan keenya hunduma keenya nu barsiisu. Osoo waa'ee gaa'ela ortodoksummaa keenya tokkoon mata duree keenyatti hin ce'in seensa gaa'ela ortodoksummaa jedhu jalqaba irratti ilaalla jechuudha. Seensa gaa'ela ortodoksummaa keessatti barnoota gaa'ela ortodoksummaa jedhu qo'annaa lafa akka ta'utti kutaalee adda addaatti qoonnee ilaalla. Kutaa adda addaatti qoonnee ilaalla. Maaliifii namoonni yeroodhuma tokkotti waan hunda qabachuu akka hin dandeenye qulqullichi Phaawulos akkuma dubbate wanti hojjetan hundumtuu seera fi qoqqoodin isaan yoo ta'e bareedaadha jedhee akkuma barsiise akkasitti waliin ilaalla jechuudha. Seensa isaa kana keessatti yookiin barnoota dubbii gaa'ela ortodoksummaa kana keessatti gaa'elli eenyuun akka hundeeffame gaa'elli kun immoo maal jechuu akka ta'e gaa'ela ortodoksummaa gaa'eloota kaan irraa yookaan immoo cidhoota addunyaa kanarraa garaagarummaa inni qabu maal akka ta'e ortodoksummaan gaa'ela ortodoksummaa kakuu moofaa keessatti kakuuwwan lamaan keessatti yookaan kakuu moofaa fi kakuu haaraa keessatti maal fakkaata kan jedhu akkasuma mucaan namaa gara gaa'elaatti gaafa galu maaltu irraa eegama? Gaa'elatti osoo hin galiin dura gaa'elatti eegalee booda immoo maaltu eegama kan jedhu kana kutaa kana keessatti ilaalla. Waaqayyoon uumaan keenya addaa haadha manaa isaa Hewaan kan tuffatu osoo hin taane ishiidhaaf akka bitamu ishiidhaaf akka amanamu yookiin immoo ishee akka jaallatu tooftaa inni yookiin immoo wanti inni uume keessaa inni guddaan gaa'elaa jechuudha. Gaa'elaan haadha manaa isaa Hewaan akka jaallatu yookiin balleessiteerti Waaqayyoo waan godhin jedhen yookiin immoo waan yeroo sana Waaqayyoon hin nyaatin jedhe sana nyaachistee ofiis nyaattee jirti jedhee abbaan keenya addaa haadha teenya Hewaan akka inni hin jibbineef tooftaa kanaan gaa'ela uumee Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yookiin immoo akka ishiidhaa booji'amu fedha itti godhee raawwate gaa'ela uumuudhaan tokkummaa isaanii eege jechuudha. Silaa tokkummaan mucaa namaa akkuma tokkummaa ergamootaa sana ni bada ture. Ergamoonni Waaqayyoo isaan keessaa Saaxinaa'el balleessaa hojjetan yookiin immoo waaqa anaa waliin jiru waaqni keessan anaanatti amanaa inni jedherraa kan ka'e ergamoonni tokkummaa isaanii jalaa bade. Ergamoonni Waaqayyoo tokko kan ture sun iddoo sadiitti qoodaman jechuudha. Kun isaanii warra amanan ta'an, warra eenyutti amanan, warra seexanatti amanan ta'an. Kun isaanii immoo warra shakkan.
Kumsaan immoo warra jabaatanii dhaabbatanii. Sanaaf dogoggoruu seexanaatiin ergamoonni Waaqayyoo tokkummaa isaanii diigamee ture. Amma irraatitti illee tokkummaan kun adda baba'ee seexanni illee mucaa namaa kan rakkisaa jiru tokkummaa san ega diigamee booda jechuudha. Kanaaf tokkummaan kun tokkummaa mucaa namaas immoo akka hin diigamne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ejjete isaa guddaadhaan gaa'ela uumee fi abbaan keenya Addaam haadha teenya Hewaan caalaa akka inni fedha godhate gaa'elli uumamee tokkummaa isaanii kun eegamuuf kan inni hundeessedha jechuudha. Gaa'elli qoosaa odoo hin taane kiristaanota biratti baay'ee kabaja kan qabudha jechuudha. Gaa'ela ortodoksummaa jechuun carraawwan namoonni lama yookiin immoo dhiirri fi dubarri yookiin dubartiin takkaaf dhiirri tokko addunyaa kana keessa itti waliin jiraatanidha jechuudha. Yookiin immoo carraa mucaan namaa walumaa galatti addunyaa kana keessa jiraachuudhaaf isaaf eeyyamame lamaan keessa yookiin lama jechuun jandarabaa ta'anii jiraachuu yookiin gonka gaa'ela malee fedhii foonii malee jiraachuu fi tokkoon gaa'elaan jiraachuu mucaa namaatiif uumame keessa gaa'elli isa tokko jechuudha jechuudha. Kanaaf kutaalee taanan kana keessatti dhimmoota kana tokko ilaallaa jechuudha. Amma jalqaba irratti gaa'ela ortodoksummaa ilaalla. Gaa'ela ortodoksummaa jechuun maal jechuudha? Gaa'elli addunyaa xiqqoo yoo xiqqaate iddoo namoonni lamaa fi isaa ol keessa jiraatanidha. Namoonni lamaa fi isaa ol kan jennu addunyaa gaa'elaa keessa haadha manaatiif abbaa manaa qofti jiraachuu dhiisuu danda'u. Firiiwwan gaa'elaa kan ta'an daa'imman jiraachuu danda'u. Kanaaf addunyaa xiqqoo namoonni akka amma kaasnee kun keessa jiraatan gaa'ela jennee waamna jechuudha. Gaa'ela jennee waamna. Gaa'elli kun tasgabbii qaba taanaan magaalaan ishiin amma xiqqoo jenneen tun tasgabbii qabdi taanaan namuusaan guddata taanaan sodaa Waaqayyoo qaba taanaan addunyaa ishiin xiqqoon jeeqamuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf addunyaa amma keessa jiraannu isa guddaa kanaaf bu'uurri guddaan addunyaa ishii xiqqoo addunyaa gaa'elaa kanaa jechuudha. Addunyaan gaa'elaa kun immoo barumsa mana kiristaanaatiin yoo jabaate, namuusta kiristaanummaatiin yoo cime, gorsa abbootaatiin yoo guddate addunyaa ishii sanaafis fakkeenya ta'uu danda'a. Fakkeenya irra darbee fayyina ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf gaa'elli firiiwwan gaa'elaa argaman keessatti illee ijoollee guddisuu keessatti gahee guddaa akka inni qabu ortodoksummaan gaa'ela ortodoksummaan barsiisudha. Gaa'ela ortodoksummaa jechuun immoo addatti gaa'eloota addunyaa kana keessa jiran keessa addadha. Maalinni iccitii qaba. Cidhoota addunyaa kanatti raawwachaa oolan keessa gaa'elli ortodoksummaa gaa'ela addaati jechuudha. Gaa'ela ortodoksummaa jechuun iccitii guddaa Waaqayyoon uumaan mucaa namaatiif akka isaan tokkummaa fi fayyina raawwachaa keessa jiraatan uumeefidha jechuudha. Kana jechuun gaa'ela ortodoksummaa cidhoota kamirrayyuu ni caalaa jechuudha. Sababni isaas gaa'ela kana Kiristoos sirnaa fi namuusa mataa isaa akka jiraatan kan ofii isaatii hundeesse waan ta'eef hundeessuu qofa osoo hin taane gaa'ela akkaataa Kiristoos hundeesse yookiin kakuu moofaa keessa Waaqayyoon kakuu haaraa keessa immoo Waaqayyoo ilmi akka hundeessetti yoo ittiin jiraanne gaa'elli kamiyyuu qulqulluu akka inni ta'u asirraa hubannaa jiru. Ortodoksummaan manni amantaa keenya gaa'ela kana kophaatti barsiiste jechuudha. Iccitii tokko jettee iccitii mana kiristaanaa keessaa tokko jettee kophaatti baastee barsiisti. Kanaaf addunyaa kana keessatti gaa'eloota raawwataman keessaa inni kun adda kan ta'edha. Akka seeraa fi barsiifata mana kiristaanaa keenyatti gaa'ela jechuun tawaahidoo jechuudha. Tawaahidoodhaan tokko jechuudha gaa'elli. Akkuma sababni isaas qaama lama irraa qaamni tokko amala lama irraa amalli tokko walitti dhufee seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 24 Maatiyos boqonnaa 19 lakkoofsa 5 irratti namni haadhaa fi abbaa isaanii dhiisa. Haadha manaa isaatti ni maxxana ni eegama. Lamaanuu foon tokko ta'uudha. Lamaan isaaniitu foon tokko ta'u. Kana jechuun maal jechuudha? Gaa'elli ortodoksii tawaahidoodha jechuudha mataa isaatiin. Tawaahidoodha. Kana jechuun amala lamarraa amala tokko. Yaada lamarraa yaada tokko. Ta'uu jechuudha gaa'ela jechuun. Kana addatti kan inni ittiin beekamu gaa'elli tawaahidoo kan ta'e yaada fi gochaani. Yaadaaf gochaani. Kana jechuun haati manaatii fi abbaan manaa egaa gaa'elaan tokko ta'anii booda yaada garaagaraa qabu. Yaada garaagaraa qabu, kaayyoo garaagaraa qabu jechuun hin danda'amu.
Maaliif waan haati manaa yaaddu abbaan manaa yaada. Walii galuu jechuudha. Waan tokko irratti walii galuudhaan kan hojjetan waan ta'eef gaa'elli akka tawaahidootti ilaalama jechuudha. Akkuma tawaahidoo booda qaama lama jechuun hin jirre gaa'ela boodas qaama lama jechuun hin jiru. Qaama tokko jennaan jechuudha. Manni kiristaanaa keenyas isaan lamaanuu irra tokko ta'anii jetti. Inni biraa gaa'ela tawaahidoo kan jechisiisu gaa'elli amantii barbaada. Amantii barbaada. Gaafa mana kiristaanaatti sirna tagliiliis haa ta'u sirna qurbaanatiin abboonni keenya gaa'ela san raawwatanii eebbisanii dhumarratti foonii fi dhiiga Waaqayyoo fudhatan tokko ta'uu jechuudha. Kana jechuun haati keenya Hewaan akkuma cinaacha bitaa abbaa keenya Addaamirraa uumamte sana lafee ishii gaafas Addaam keessaa fuudhamte santu guyyaa gaa'elaa sana deebi'a. Kana jennee amanuun immoo maalidha? Amantiidha jechuudha. Amantiidha. Haati manaa nuti guyyaa gaa'ela keenya hojii raawwanne sun lafee isa cinaacha kiyya keessaa bahe santu irra deebi'ee jennee amantiidhaan amanuudha jechuudha. Amantiidhaan amanuu. Tokkummaan sun sanadha. Sanaan booda namni qaama tokko ta'e suni yaada garaagaraa qabaachuu hin danda'u jechuudha. Jiruuf jireenya isaanii keessatti wanti isaan qaban yaadni isaanii hundumtuu tokko ta'a. Kanaaf tawaahidoodhaan wal madaalchisna jechuudha. Kana jechuun haati manaatii fi abbaan manaa jireenya isaanii keessatti kaayyoo fi fedhii garaagaraa hin qaban. Hojiidhaan qaama tokko ta'uu jechuudha. Daa'ima guddisuu yoo daa'imni Waaqayyoon carraa kennee fi gaa'ela keessatti daa'ima yoo argatan daa'ima guddisuu irratti, daa'ima jaalachuu irratti mana kiristaanaatti deddeebi'anii waa'ee amantaa isaanii mana kiristaanaatti deddeebisanii daa'ima isaanii barsiisuu irratti kaayyoo tokko qabu jechuudha. Haati manaa daa'imni haala kanaan guddachuu qabdi jettee abbaan manaa immoo asirraan guddachuu qabdi jedhee wanti irratti wal dhaban hin jiru. Kanaaf tokkummaa qabu jechuudha. Egaa hundeeffamuu sirna gaa'elaa keessatti immoo gaa'elli akkamitti hundeeffame? Mucaadhuma namaatiif barbaadee faabrikeetti godhe moo Waaqayyootu mucaa namaatiif barbaadee kenneefi kan jedhu laallaa jechuudha. Taansine gaa'elli seera Waaqayyoo dhala namaatiif tumee teechiseedha. Akkuma seera uumamaa boqonnaa 1:26 irratti Sillaaseen mucaa namaa yookiin immoo nama akka bifaa fi fakkeenya isaatiitti ni uumnaa akkuma jedhe irraa kaasee gaa'elli itti fufee jechuudha. Gaa'elli guyyaa sana irraa kaasee kan mucaa namaatiif yaadamedha. Kana jechuun dhala namaa uumee wantoota dhala namaatiif barbaachisu hundumaa dursee uumeef. Isa miti gaa'ela keessatti haati manaatiif abbaan manaa yookiin dubartiin dhiirri immoo dubartiif barbaachisuusaa uumuu qofa miti Waaqayyo waan jireenya keenya fooniitiif nu barbaachisu hunduma isaatu ofii isaatiif bareechee nu uume jechuudha. Wanti nuti kun nu barbaachisa kun nu barbaachisu inni Waaqayyoon gaafanne hin qabu. Gaa'ellis immoo akkasuma jechuudha. Seera itti fayyadamnaani gaa'elli mucaa namaatiif kennaa ta'e kan kennamedha. Waaqayyo mataa isaatiin kan barbaachisa. Sillaaseen seera uumamaa boqonnaa 2:18 irratti gaafa laallu maal jedhaa? Namni qofaa isaa jiraachuun gaarii miti. Kan isaaf taatu gargaartuu haa uumnuuf jechuudhaan cinaacha Addaamirraa Hewaan uume. Ilaala. Isaan dura garuu Waaqayyo gooftaan gaafa uumamtoota kaan uumu dhalaaf kormaa godhee uume. Saala lamaan uume jechuudha. Uumee gaafa abbaa keenya Addaam bira ga'u garuu Addaam tokkicha uume ture. Sanaaf Sillaaseen egaa uumee booda gaafa dhaqee ilaalu Addaam kophaa isaa jira. Uumamtoonni kun garuu cimdiidhaan gaafa jiraatan lakki mucaan namaa kophaa jiraachuun gaarii miti. Gargaartuu kan taatuuf dubartii haa uumnuuf yookiin immoo qaama isaatirraa gargaartuu kan taatuuf haa uumnuuf. Asirratti kaayyoon gaa'elaa inni jalqabaa gargaarsaaf ture jechuudha. Seera laphee keessatti Waaqayyoon haadha keenya Hewaan Addaamiif kan uumeef gargaartuu akka taatuu fi akka wal gargaaraniif fooniin ta'uu danda'a. Jireenya hafuuraa isaatiin ta'uu danda'a. Garuu kaayyoo inni uumeef inni tokkoffaan gargaartuu akka taatuuf ture jechuudha. Si'aatii Addaam qaama isaatirraa Hewaan uumamtu sanitti Addaam irriibaa fi dammaqinsa gidduutti lafee cinaacha isaa irraa fuudhee Hewaan uumedha. Irriibaa fi dammaqinsa gidduutti. Abboonni keenya gaafa nu barsiisan Addaam gonka osoo hin mugin gonkas immoo osoo hin dhagahin. Kana jechuun irriiba giddu goleessatii fi
dhaga'uu giddu galeessaa. Sirriitti sin dhaga'u sirriitti sin mugne jechuudha. Kana sabboonni keenya gaafa hiikanii adeemtaadhaan nu barsiisan sababa mataa isaa danda'ee fi Waaqayyoon abbaa keenya Addaam irriiba giddu galeessa ta'e keessa osoo jiru haadha teenya Hewaan irraa uumee jedha. Tokko sababni inni akkasitti uumee fi yoo gonka guutumaan guututti rafe wallaalee sirrumatti yoo rafe gaafeetti ta'uu dandeessi. Eessaa dhufte ani kophaan jiran ture. Ambifa kiyya qabdu tun dubartiin tun eessaa uumamtee jedhee gaafeetti ta'uu dandeessi. Gaafii gaafate ta'e immoo haadha teenya Hewaan akka waan qaama isaatirraa uumamtetti jaalachuu dhiisuu danda'a. Ofitti qabuu dhiisuu danda'a jechuudha. Keessummaa itti taati. Kanaaf akka aaraa itti hin taaneef gonka isa hin raffisne jechuudha. Gonka isa hin raffisne. Gonka immoo yoo dhaga'e osoo hin raffin akkasumatti yoo dhaga'u osoo Waaqayyoon lafee cinaacha isaatirraa fuudhee uume ni dhukkuba ture qaama waan ta'eef. Gaafa dhukkube san immoo qaamni kiyya osoo dhukkubuu narraa baate waan ta'eef jedhee ishii jibbuu danda'a. Rakkinaan irraa uumamtee jedhee jibbuu danda'a. Sanaaf lamaan kana hambisuudhaaf Sillaaseen ogummaa isaatiin Addaam gonka osoo hin mugin gonkas immoo osoo hin rafin osoo hin dhagayin Hewaan cinaacha isaatirraa uumee jechuudha. Isaan booda akkuma cinaacha isaatirraa uumeen seera uumamaa boqonnaa 2:22 irraa gaafa laaltan uumee raawwatee Addaam hirriba keessaa akka ka'u godhe. Addaam hirriba keessaa eega ka'ee booda lafeen isaa sun bakki baates mul'attu dhukkubni sitti hin dhaga'amne Hewaan garuu isa cinaatti argamte. Osoo humtu waa'ee Hewaan itti himin abbaan keenya Addaam ishiin tuni foon kiyyarraa baate yookiin immoo lafeen kun lafee koo irraa argamte. Foon ishiis immoo foon koo irraa argamte. Kanaaf dhiirarraa waan argamteef dubartii haa taatu jedhee abbaan keenya Addaam maqaa haadha keenya Hewaaniif baase dubartii jedheen jechuudha. Osoo gonka mugee jiraate kana hin beeku ture. Maaliif ree? Oomtuu itti numne eessaa akka ishiin uumamte oomtuu itti numne cinaatti argame. Hirriba gaafa ka'u cinaa isaatitti argee jechuudha. Sanaaf lafeen ishii lafee koo ture. Foon ishiitis immoo foon koo ture. Dhiirarraayis immoo argamteetti waan ta'eef dubartii haa taatu jedhee abbaan keenya Addaam maqaa dubartii jedhu haadha keenya Hewaaniif baasee jechuudha. Waaqayyoos nama bifaa fi fakkeenya isaa dhiiraa fi dubartii godhee uume. Waaqayyoos ni eebbise akkana jedhe horaa baay'adhaa addunyaan kanarras guutaa jedhe. Seera uumamaa boqonnaa 1:27 irratti gaafa ilaallu jechuudha. Egaa hundeeffamni gaa'elaa Waaqayyo gooftaa isaatiin eebba Waaqayyootiin akka ta'e kutaawwan kitaaba qulqulluu ammalaallee kana keessatti argina jechuudha. Yaa ta'uti namni gaa'ela akkaataa ittiin inni itti fayyadamee bu'aa kennuufii danda'a. Yoo qulqullummaadhaaf itti fayyadamne jireenya Waaqayyoon jalqaba nuu kennuuf malee saniin deemnee yoo itti fayyadamne gaa'elli qulqulluu akka ta'e asirraa hubanna. Addaamiif Waaqayyoon yoo waan tokkitti uumeef Addaamis immoo jalqaba Addaam tokkicha ta'etu uumame. Kana jechuun dhiira tokkoof dubara tokkotu barbaachisaa jechuudha. Kaayyoon keenya gaa'elaan jiraachuu eegate jalqaba akkuma seensa keessatti kaasne jiruu mucaa namaa lamaan keessaa yookiin gonka taane gaa'elaan irra jiraachuu yoo filachuu baanne gaa'ela filanne dhiirri tokko dubartii takka dubartiin takka immoo dhiira tokko filachuu akka qabu kitaabni qulqulluun ragaa nuu ba'a. Waaqayyo gooftaanis mataa isaatiin dubbate jechuudha. Addaam tokkoof dhiira tokko Addaamiif dubartii baay'ee uumne Hewaaniif immoo dhiirota baay'ee uumneef jechuudha. Akkasumas Hewaan takkaaf Addaam tokko kennuusaa nuufillee fakkeenya guddaa nuu ta'u akka danda'udha. Asirratti wanti hubannu dhiirri dubartii tokko olitti wajjin gaa'ela raawwatu ta'e ijjedha jechuudha. Dubartiinis akkasuma isaa waliin dubartii dhiira tokko oliif gaa'ela raawwatu taanaan ijja akka ta'u kitaabni kun kutaan kitaaba qulqulluu amma kaanni kun ragaa nuu ba'a jechuudha. Namoonni yeroo seera Waaqayyoo dhaabee kanaan deemuu fi buluu dadhabanii seera fi fedhii mataa ofii jiraatan eebba fi suga Waaqayyoo kan dhaban
yoo ta'u akkasuma Addaamii fi Hawaan gaa'ela eebbifamaa namoonni keessa jiraatan kana yookaan immoo isaanis keessa jiraatan kanaan kan jiraatan immoo an akka Addaamii fi Hawaan eebba argatanii jiru jechuudha. Kutaa kitaaba qulqulluu keessatti iddoo garaagaraatti arganna. Namoonni gaa'ela qulqulluu kanaan akkaataa qajeelfama Waaqayyoon isaanitti kenne kanaan jiraatanii dhiirri tokko dubartii tokkoon jiraatan seera laphee irraa kaasanii amma kakuu haaraatti barakata eebba guddaa argatanii jiru. Namoonni immoo isaan hin jiraanne cubbuu baay'eedhaan akka isaan badan Waaqayyoon immoo karaa adda addaatiin akka isaan balleessaa ture. Sababa isaaniitiin lafarree akka balleessaa ture, uumamoota hundarree akka balleessaa ture kutaa kitaaba qulqulluu keessatti ni ilaalla jechuudha. Kanaaf abboomii Waaqayyo jalqaba mucaa namaatiif kenne kanaan jiraachuun eebba nuu kenna jechuudha. Eebba nuu kenna. Egaa kakuu haaraa moofaa keessatti eebba inni nuu kennu eebba fooniti. Eebba foonii nuu kenna. Sababni isaa kaayyoo gaa'elli jalqaba uumameef san gaa'elli mucaa namaatiif akka kennaatti kenname jalqaba gaafa kennamu eebba foonii qofallee miti inni kennuu danda'u. Eebba lubbuutirree kennuu danda'a. Mucaan namaa balleessuu irraa kan ka'e Waaqayyo irraa walitti bu'uudhaan kan ka'e ajaja Waaqayyoon itti kenne cabsuu irraa kan ka'e eebba foonii qofaa kennu ta'eera jechuudha kakuu moofaa keessatti. Eebba foonii kana immoo qulqulloota baay'eedhaaf kennaa tureera. Kakuu moofaa keessatti gaafa ilaallu qulqulloonni baay'een dhala dhabanii tirree eega turanii booda dhumarratti dhala argatanii dhalli isaan argatan sun eebbifamaa akka ta'u ni ilaalla jechuudha. Akkanas innee waa'ee keenya qulqulleetti dubaroo maaramii ilaaluu hin dandeenye. Haati fi abbaan isaa ishii dhalan qaban ture. Dhala dhabuu isaanii sun immoo dhumarratti gaa'ela isaanii san dhala dhabuudhaan waan hin diigneef dhala waan hin qabneef nuti gaa'ela biraa hundeessine jedhanii waan isaan hin dubbanneef waan isaan yaadan qabaanneef Waaqayyo dhumarratti dhala eebbifamaa kenneef jechuudha. Sanaaf gaa'ela sirriitti eeguun qulqullummaa isaa eeguun dhumarratti badhaasa akkasii nuu kennisiisa jechuudha. Badhaasa akkasii nuu kennisiisa. Isa qofa osoo hin taane immoo fooniin namoonni fooniin akka hin banneef gaa'elli gahee guddaa qaba ture. Seera uumamaa boqonnaa 6 kaanee gaafa ilaallu boqonnaa 5 gara dhumaati irratti gaafa ilaallu mucaan namaa yookiin immoo namni qulqulluu ta'e namoota kaan wajjin walitti gaa'ela uumanii gaa'ela sirrii hin taane uumanii gaa'ela tokko lamaa fi isaa ol uumanidha. Seera uumamaa boqonnaa 6 irratti gaafa ilaalle Waaqayyo maal godhee nama uumuu isaatitti ni gaddeedha. Uuman hin gaddine cubbuu namaatitti gadduu isaa gaa'ela keessatti agarra jechuudha. Gaa'ela seera hin qabne yoo ta'e Waaqni waan hojjete sanitti gaabbaa waan hojjete saniif hin gaddaa jechuu keenya miti. Waaqayyoon hin gaddee gaafa jennu cubbuun namaa hammam akka guddaa ta'e hubachiisuudhaaf. Cubbuun namaa gaa'ela akka shaqaxa godhanii yookiin immoo akka qenxaaboo godhan. Namni haadha manaa tokkoo fi lamaa fi isaa waliin jiraate haati manaatis immoo dubartiinis immoo abbaa manaa lamaa fi isaa waliin jiraachuu ishee gaa'ela qinxaaboo waan godheef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos osoo dhalatee mucaa namaatiif beenyaa hin ta'in dura mucaan namaa osoo kabaja isa jalqabaa sanitti hin deebiin dura gaa'elli kun immoo foon isaaniitiin akka isaan eebbifamanii isaanii kennamee kan ture eeguu dadhabuurraa kan ka'e namoonni baay'een itti miidhaman jechuudha. Isaan booda Waaqayyo gooftanis hin adabe hin dhiisne jechuudha. Hin dhiisne. Boqonnaa 7 irratti gabbuunee gaafa ilaallu warra seera Waaqayyoo eegan warra akkaataa jalqabaa gaa'elli uumame saniin deemaniin ala namoota baay'ee isaanii akka adabe. Bishaan badiinsatiin uummanni hundi isaanii akka isaan badan kitaaba kanarraa argannaa jechuudha. Garuu immoo ijoolleen Noohii fi Noohii qajeeloo kan ta'an kaayyoo gaa'elaa beekanii raawwatanii tokkoon tokkoodhaan kan jiraachaa turan qulqullummaa gaa'elaa warri eegan bishaan badiinsaa san keessaa hin bahan jechuudha. Badii mucaan namaa gaa'ela qulqulluu kana balleessuurraa kan ka'e mucaa namaa qofa osoo hin taane lafarra kan jiran lubbu qabeeyyii hundi isaanii hin badan. Kanaaf Waaqayyoon kanarraa nu abaaru. Nuti isarraa namoota kakuu haaraati. Gaa'elli akka isa bara Noohii faa san keessa yookiin immoo bara kakuu moofaa san keessa
eebba foonii bichaa nuu kennu miti. Har'a immoo eebba lubbuu cammarii fayyina nuu kennuu danda'a jechuudha. Fayyina lubbuu nuu kennuu danda'a. Inda'uun eebba foonii miti nuti har'a ani gaa'elatti jiraannu jechuudha. Fayyina bara baraa ittiin argachuuf. Isa caala irratti fayyinni dabalamee waan jiruuf yeroo ammaa kana sirriitti gaa'ela eeguun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Isa duraa san caala gaa'ela eeguun baay'ee murteessaadha. Gaa'ela Nohii fi ijoollee isaa as keessatti kaasnee jirra. Seera uumamaa boqonnaa 7 irratti irree kaasnee gaafa laallu bal'inaan nu kaa'eera. Akkasuma gaa'ela Abrahaam Saaraa laaluu dandeenya. Ammam akka isaan turan gaa'ela keessatti daa'ima irree dhabuudhaan. Maaliif yeroo sana keessatti namni gaa'ela kan barbaadu daa'ima qorachuudhaaf qofa. Daa'ima qorachuudhaaf qofa yookiin immoo fedha fooniitiif qofa ta'a. Waaqayyo immoo ammam namoonni wajjin akka jiran laaluudhaaf namoota kaan kaaniif gaa'ela isaanii keessatti firii gaa'elaa kan taate daa'imanii dhoowwata jechuudha. Garuu daa'imni argamuu fi argamuun dhiisuu ishii gaa'ela sirriif sirrii miti jechisiisu jechuudha. Eeyyama Waaqayyo yoo ta'e gaa'ela keessatti daa'imni ni argamti. Waaqayyo isiniif fayyaduu si'aatii kanatti turuu qabdi yoo jedhe immoo hin turte jechuudha. Sanaaf Abrahaamii fi Saaraan seera uumamaa boqonnaa 17 gaafa ilaalle ala dhabaniitoo dhumarratti garuu Waaqayyoon yeroo hunda yeroo nu qoru. Hundumti keenya wanni beekuu qabnu Waaqayyo yeroo nu qoru isa caalu nuu kennuudhaaf. Abbaan keenya Abrahaam daa'ima dhabuu isaa qofa osoo hin taane seexanni yeroo adda addaa isa qoraa turte. Yeroo adda addaa keessummaa simachuu jaalata. Keessummaa simachuu ni jaalatu. Sanirree keessummaan akka mana isaan dhufne seexanni dhoowwaa turte jechuudha. Seexanni keessummaan mana keenyaa akka nuuna yeroo dhoowwarte ani isa caalutu nuu dhufa waan ta'eef gadduu hin qabnu jechuudha. Abbaa keenya Abrahaamii fi keessummaa namaa ishiin dhoowwarte san gadduu isaa ilaalee Waaqayyoon Sillaasee simate jechuudha. Sillaaseen mana isaa dhufe. Sillaaseen gaafa mana isaa dhufu immoo irrina isaa ilaalee. Namni gaafa mana keenya dhufe yoo irrinni keenya jiraate irrina keenya nutti kolfee galuu danda'a. Keessummaan mana keenya yoo dhufe akkamitti akkasii waan akkanaa kana guutuudde keessummaan dhufee jedhanii nu hamachuu danda'u. Gooftaan keenya garuu Waaqayyo uuman gaafa mana keenya dhufe Sillaaseen gaafa mana keenya dhufe irrina keenya ilaaluu dhufaa jechuudha. Irrinni Abrahaam maal ture? Ilmoo dhabuudha. Ilmoo hin qabu ture. Gaa'ela isaa keessatti gaa'elli isaa qulqulluu teessoo jiru ilmoo hin qabu. Abrahaam wajjin haasa'ee raawwateet ilmoo akka hin argatu mistiraachoo itti himee Sillaaseen. Ilma qulqulluu, ilma eebbifamaa, ilma ajajamaa, ilma kasoomina qabu isaa kenneef jechuudha. Ilaala. Jireenya isaa keessatti qoramuun Abrahaam gaa'ela keessatti isaa qoramuun Abrahaam badhaasa guddaa isa kennisiiseef jechuudha. Gaa'ela keenyaaf amanamaa ta'uu danda'uu qabna jechuudha. Haati manaatis yookaan abbaan manaatis yoo daa'ima dhabne gaa'ela keenya xureessuudhaan ala deemnee gaa'ela keenya xureessuu osoo hin taane yookiin immoo gaa'ela san diignee gaa'ela biraa ijaaruu osoo hin taane akka abboota durii kana. Gaa'elli isaan amma eegaa turan kun gaa'ela fooniif isaaniitiif fayyina kennu isiniin jedheera jalqaba. Maalillee takkaa mucaan namaatiif Waaqayyo walitti bu'eera waan ta'eef jannanni cufameera. Tiitinnaan ijoollee isaanii gaa'ela isaanii sirriitti eeguun qulqullummaan amantii isaanii mana qulqullummaatti deddeebi'anii aarsaa kennuu isaanii lubbuu isaaniitiif boqonnaa kennisiisuu waan hin dandeenyeef gaa'elli isaanii kunis gaa'ela foon isaanii eebbisiisu ture. Seera Waaqayyootillee kan eeganii ittiin jiraataniif isaan fooniin. Kanaafuu gaa'elli kakuu moofaa gaa'ela akkanaa ture. Abboonni keenyas akkasitti asiin nu gaane jechuudha. Kakuu haaraatti gaafa deebinu akkaataan hundeeffama gaa'elaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin. Jalqaba irratti Sillaaseen akkasitti hundeessaniiru. Jechaan mucaa namaatii fi dubartiin hin barbaachisti yookiin immoo dhiiraaf gargaartuu kan taate dubartiin hin barbaachisti jedhee Sillaaseen gaa'ela eebbisee ture. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo Qaanaa Galiilaatti argamuudhaan
Wangeela Maatewos Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 amma 12 gaafa ilaalle gaa'ela eebbiseera jechuudha. Kutaa kana keessatti kan adda isa godhu raajii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo jalqabaatiif raawwate raajii mana gaa'elaatti raawwate jechuudha. Gaa'ela eebbisuudhaan jalqabe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos raajii isaa. Tarii wantoota raajii gurguddoo jedhamanii akkasitti barreeffaman kana raawwachuu yaa baatu malee raajii wanta xiqqoo raawwachaa ture gooftaan keenya Yesuus Kiristoos odoon argin. Namni barreesse waltajjiitti ba'ee raajii guddaa inni raawwate raajii gaa'ela eebbisuu irratti raawwateedha jechuudha. Gaa'ela eebbisuu irratti raawwateedha. Gaa'ela qofa osoo hin taane icciitiiwwan gurguddaa mana gaa'elaa isaaniitti raawwateera. Egaa nullee kiristaanonni ispeeshaalii kiristaanonni gaa'ela mana kiristaanaa keessatti godhannee gaafa gaa'ela godhannu immoo haadha keenya qulqulleetti duuba roomaaramii qulqulloota duuka bu'oota Waaqayyoo waamee akkuma dookimaas salphina isaa jalaa ba'e nullee gaa'ela keenya keessatti jireenya keenya keessatti akka nu qulqulleessuuf hirrina keenya akka nu guutuuf gaa'ela keenya karaa mana kiristaanaa godhannee gooftaa keenya itti waamne duuka bu'oota itti waamne haadha keenya qulqulleetti duuba roomaaramii itti waamne gaa'ela keenya qulqulleessuu danda'u qabna. Hundeeffama isaatirraa qulqullaa'a gaa'elli. Gaa'elli jalqaba hundeeffama isaatirraa guyyaa cidhaa sanirraa ka'eeti waan ta'eef qulqullummaassa. Icciitummaa isaatis gaafas. Kanaaf akka gaguu aaratti Kiristoos qaaman dhaqee gaa'elli eebbifamaa ta'uusaa wanni gaa'ela keessatti qophaa'e hundi isaatu immoo eebbifamaa ta'uusaa mucaa namaatiif akka barbaachisu ta'uusaa gaafa wayiniin isaan jalaa dhumu bishaan gara wayiniitti jijjiiree raawwate isaan obaasee bashannanuun nyaanni fi dhugaatiin illee gaa'ela keessatti akka barbaachisu kaa'eera gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti kutaa kana keessatti hundeeffama gaa'elaa fi gaa'ela ortodoksummaa ilaallee irraa jechuudha. Gaa'ela ortodoksummaa. Kan irratti wanti nuti hubachuu qabnu gaa'elli ortodoksummaa cidhoota addunyaa kana keessatti raawwatan yookiin immoo gaa'elli kiristaanaa cidhoota addunyaa kana keessatti raawwatan irraa addadha jechuudha. Akkuma iccitiiwwan mana kiristaanaa baay'een isaanii hundumti isaanii jechuudha baay'ee odoo jechuu hin taane hundumti isaanii mana kiristaanaatti raawwatan gaa'ellis immoo iccitii mana kiristaanaa keessa tokko waan ta'eef mana kiristaanaatti akka inni raawwatamu gaa'elli ortodoksummaa isa kana akka ta'u hundeeffama gaa'elaa keessatti immoo kakuu moofaa fi kakuu haaraa keessatti akka inni hundeeffame kakuu moofaa keessatti Sillaaseen abbaa keenya Addaamirraa kaasee akka inni gaa'ela hundeesse kakuu haaraa keessatti immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qorichi keenya mana gaa'elaatti argamuudhaan gaa'elli eebbifamaa ta'uusaa akka inni eebbise kutaa kana keessatti ilaallee jirra jechuudha. Kanaafuu kutaa itti aanutti osoo hin ce'in dura gaafilee ijoon as keessatti kaayyoo jiraatan inni tokkoffaan namni kamiyyuu hubachuu kan qabu Addaam tokkoof Hewaan takka. Hewaan takkaaf immoo Addaam tokko akka eeyyamame gaa'ela keessatti dhiira tokkoof dubarri tokko. Dubara tokkoof immoo dhiirri tokko akka barbaachisu hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Bu'uura gaa'elaati irraa jechuudha. Inni lammaffaan kakuu haaraa keessatti gaa'elli eebba lubbuutii fi eebba foonii akka fidu. Namoota fedhiin isaanii yookiin immoo filannoo isaanii gaa'ela ta'eef gaa'elli fayyina fooniitii fi fayyina lubbuu akka inni fidu kutaa kana keessatti barannee irraa kutaa itti aanu Waaqayyo gooftaan keenya nufaana ta'e akka nu barsiisu fidaa fi yema isaan haa ta'u kan baranne laphee keenya irraa akka nu bulchu diinni keenya seexanni akka nurraa fudhanne firee 30 60 100 buusnee mana isaan ittiin tajaajilu mootummaa isaan ittiin naannoo Waaqayyoon haa godhu Waaqayyoof galanni haa ta'u.